Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi hordoftoota meettaa tuubee nagaaf jaalalli bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebineerra. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootiitti dabalama. Namoonni maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtan galanni keessan guddaadha. Akkasuma hiriyoota keessaniif laayikii fi sheerii gootanii jabaadhunaan jettanis baay'een isin galateeffadha. Har'allee viidiyoo biraan qabadhee isinii dhufe. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe iyyaafannoo dha. Namoonni viidiyoon kun isin bira gahu immoo sheer godhu. Aanaa ejersa laafotti dubartiin maqaa ishii fi aanaa ishii himachuu hin dandeenye konkolaataadhaan dhaamtee miidhaa xiqqoon irra ga'e waan jiruuf dubartiin kun kan ishiin argamte onkoloolessa 16 bara 2013 galgala keessa naannoo sa'aatii 5 irratti daandii irratti argamuun poolisoota naannichaatiin buufata fayyaa magaalaa olonkomiititti geeffamtee yaala akka fudhattu taasisaniif jiru gargaarsa godhaniif jechuudha. Namoonni nama kana beektan jechaatii gaafachaatii jiru. Hadaraa keessan namoonni viidiyoon kun isin bira gahu sheer waliif godhaa. Sheer waliif godhuun amala keenya nuuf haa ta'u. Namni kun warri ishii itti argamuu qabu. Harmeen jechuun harmeen haadha goota deessu, haadha dhiira deessu, dubartii akkanaatu rakkatee karaa irratti biyya ishii biyya dhaloota ishii maqaa ishiitillee himachuu dadhabdee rakkachaa jirti. Kanaaf warri ishii akka itti argamee furmaata kennamuuf hadaraa keessan sheer godhaa isiniin jedha. Kanarra isinitti hin dheeressuuti hadaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaa hiriyoota keessanii fi harmeen kun warri ishii itti argamuu qaba isiniin jedha. Nagaan naa tura amma viidiyoo biraatiin walitti